hojjettate ispoortii booda waan kana yoo nyaatte baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Galatoomuu. Oke. Ada kena kursi lah kali muncul. Spesial gitu, spesial. Ada spesialitas itu apa? Ada kena. Negara ada. Wow, fatura ajaibah cucu, fatura ajaibah.
Hai. Ayye gaafatu. Cinqamaa ollee kana fakkaata jechuudha. Achumaan ijoollee shamarraa jechuudha. Dandeettii ijoolleen dhiiraa qaban adanaquu qabdanii yookaan immoo dinqisiifachuudha qabdanii isiniin jedha. Akkasikaa amma gaafatu gochuu fi kottaa nyaannu isiniin jedha. Baay'ee tokko nyaata bareedaa nyaata ajaa'ibaati faxuura bareedaa isaatu hojjetame jechuudha. Na akkasitti kaa qobaadha gaa qobaa taanee homaa miti homaa waan goonuu hin qabnu qobuma keenyatti cabra kaa ammoo waan goonuu hin qabnu. Bismillah. Inni kun immoo kubziidha. Bismillah. Wallahi injiram. Wow. Facebook ni commenting biznu godhe baqa saati mo qoonqoo keenya hojjetanii nyaannu dhabne jira bar. Guyaa sinin jedhame commentii eegu hadda maalan gadhiisa maal jedhen commentii kennaa kana biraa baqa bizii taanii kun waa takka qoonqoollee baqa ofirraanfannee jira bar. Kunjule maşallah jedhaammo yookaan immoo bil'aafiyaa jedhama jechuudha. Bil'aafiyaa na dhugaa wanna saati irribaa kaanitti ganama jechuudha. Ganama yaani yeruma irribaa kaanitti ganama ta'u galgalas sochii qaamaa xiqquma sillee yoo goote olumaa gadi fiffidde midhaan jejjettee achi booda yoo baqa nyaatuma xiqqoo si madaalawaa ta'e yoo nyaatti jechuudha. Wallahi qaamni kan kee yeroo kam bakka feeti dhattu bakka feeti haga feeti lukaalee deemti waan feeti hojjettu iddoo feeti dhaquudhaaf qaamni kan keessatti salphata baay'ee tokko baqa xeeninatiin kan kee yeroo xabbaqee ta'a jechuudha. Akkasii kan qopheessan nyaadha jarrabaa ilaala intaati ayna mana keessatti an qofaa hooti. Maaliif nyaata godha ma yooman kana hojjetamna indabbaramina qobaa keessan taasisanis olii gadi mana keessa socho'aatii baqa amma danda'ametti nyaata madaalawaa hojjetatanii nyaachuudhaaf xirachii godhaa isiniin jedha. Leetan koo kun dhaamsa hoote jechuudha. Innaa akkasii kaa alishaan keessan kunoo haala kana of dabbaraa jechuudha. Isinis akkuma kiyyatti of dabbaraa yaa sigalee akka humna keenyaatti jechuudha. Yaa nuroo jireenyi gaa akkuma habbaanitti jiraatu waan ta'eef yaan jireenya akkuma taa'uutti jiraadha kun nama biraatiif waan baay'ee gadi bu'aadha beektaa. Anaaf immoo baqa na wuma qabdanii irratti baqa hojjettanii yoo waan takka olii gadi sosochootanii wanni jettan jechuudha. Isuma baqa harkatu bareecha waan hundayyuu na akkasii isiniin jedha. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jaalladha.